Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii namoonni haaraan yoo jiraattan chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'uun dagatiinaa maatii koo warri taatan immoo anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Share gochuudhaan yaada keessan naaf qooduudhaan like gochuudhaan warrootni jajjabeessitan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Galanni koo guddaadha. Yeroo isin akkas yaada namaaf kennitanii namaaf qoodanii nama jajjabeessitan hojii hojjetu tokko irratti namni akka jabaatu nama taasisa. Gaafa amilee argatu onnatee hojjeta waan ta'eef namni tokko hedduu galatoomaan isiniin jedha. Har'a viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Har'a hojjechuu wanta ni barbaadu muduraa kana lamaaniin smuuzii ulfaatina qaama keenya hir'isuuf nu gargaaru hojjetadha. Egaa ulfaatinni qaama namaa haala garaagaraatiin dabaluu danda'a. Sana hir'isuudhaaf immoo smuuziin kun baay'ee nama fayyada, baay'ee nu gargaara. Egaa har'a kanan qopheeffadha, anuma faana tura. Egaa muuzii tokkoon gargaarama, appilii tokkoon gargaarama. Aannan mililiitirii 200 yookiin kubbaaya tokko, damma shoorba maankaa tokkoon gargaarama, daakuu aajjaa shoorba maankaa tokkoon gargaarama. As kanatti kimunii maankaa shaayii walakkaan gargaarama. Kana gargaaramuudhaan gara hojjetachuutti yookiin gara qopheeffachuutti hin deema. Ana waliin tura. Amma duraan dursee muuzii kanan qopheeffadha, mureen qopheeffadha. Lasaan irraa kaafadha duraan dursee. Kanan mummuree qopheeffadha. Appilii kanas amma akkuma kanatti nan mummuradha. Qola isaarraan baasuuni. Kanatti kanas mummureen qopheeffadha. Faayidaa qaba waan ta'eef qolli isaallee irraa qolli balleessuu hin qabnu. Yoo hin barbaanne garuu fedha keenya irratti hundaa'a waan ta'eef irraa soofnee qopheeffachuun hin danda'ama. Fedhiin namaa garaagara waan ta'eef ani akkasumatti qola isaa waliin daakkadha. Kan akkasitti muree qopheeffadheera. Akka kanatti appilii kanas qopheeffadheera, muuzii kanas qopheeffadheera. Amma walitti makeeni hunda isaa gara daakkachuutti hin deebi'a. Amma muuziin qopheeffadhe kana qodaa kanatti naqadha. Hunda isaa eeganumatti naqadha. Appiliis muuzii kanas. Appilii kanatti naqadha. Wanti nama qopheesse kun takkaamaaf kan nu ga'udha waan ta'eef gargar qoodannee daakkachuun hin danda'ama. Garuu takkaamaaf kan nuyi al tokkoof kan nuyi fayyadamnudha. Ergan kan akkasittiin qopheeffadheen booda aannan baay'ee tokkoon qabasiniin jedheera.
aannan kana kanatti gadi naqadha. Askanaa kuminiin kun walakkaa maankaa shaayiiti. Walakkaa maankaa shaayii shoorba maankiyaa tokkodha. Kana asitti gadi naqadha. Damma shoorba maankaa tokkoon gargaarama. Akka kanatti amma walitti nan daakkadha. Kana walitti dabaluudhaani. Amma daakkadhee raadheera. Kana fakkaata. Kanatti buufadha. Damma malees qopheeffachuun hin danda'ama. Damma waliin ta'uun dirqama miti, amala mi'aawummaa of keessaa qaba waan ta'eef itti dabalachuus immoo hin dandeenya. Kana fakkaataa viidiyoon irra qopheeffadhe baay'ee nama gargaara, itti fayyadamuu dandeessu. Akka kanatti ulfaatina keenya hir'isuu hin dandeenya. Galgala kana tokko akka kanatti fudhannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama ofirratti arguu dandeenya. Yaala viidiyoon kun yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuun dagatiina. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura.